Sabni kun hawaasa bulgaa roobaa jedhama. Sirna qeerroo Oromoo lafarraa balleessuu amaleeffate. Haftee karrayyuu kan galgala har'aa galaafateera. Kun tuffii Oromoof qaban ifatti agarsiisuuf kannaan dura abbootii gadaa Oromoo kan Micheel walitti qabanii jumlaan ajjeesuu isaanii ni yaadatama. Sabni Oromoo dhimma kana callisaan bira taanaan wanti gara fuulduraaf dhufu salphaa miti. Yaa Oromoo hayyuu fi nama keef kaane haa dubbannu. Oromiyaa osoo hin miidhamin oo'ee boo'aa nuti garuu qaroo keenya hedduu dhabne hin callisnu.